Ani dhugaa waaqayyoo jechallee hin qabu akkanatti dubbadhu. Carraa shamarra biyya Arabaa maaliif akka akkana ta'e hin beeku. Mijoota biyya Joordaanii keessatti akkasitti taphachaa jiranii warri biiroo akkanatti hin kirooree baa jiranii jechuudha. Dhugaa rabbi ani hin beeku dhugaa. Kam akka gargaaran kam akka dhiisan olii nama wallaalchisaa jechuudha. Dhiisuudhaaf garaa nama nyaatan. Dubbachuudhaaf akkatti dubbatan nama wallaalchisaa biyya kanaa. Yoo dandeessan gargaaraa piliis maallaqa Itoophiyaa birrii 200 gaafatamte maallaqa ittiin dhufte deebisi jedhanii dabaddabaa sagalee biyyatti erganii kan akkana godhaa jiru warra biirooti. Kan akkana godhaa jiru warra Habashaati. Uummata koo waan biraas hin gaafadhu. Shamarran ammaaf biyya Arabaa deemna akka baluuti jijjiiramne jettee yaaddu biraan naa ga'a. Ishee godhaa ta'u waan biraas irraa hin barbaadu. Dhaamsa koo kana biraan ga'a. Biyyi ormaa ibidda. Biyyi ormaa gubaadha. Hojaan isaanii hin dhumu. Nyaadhuun hin jiru hojjedhuu malee galata hin qabu. Dafqa keenya hojjennee finna bakka bu'uun beeka. Kun nama jaalannu nurraa nyaatee fixa. Maatii keenya nu jalaa fixa. Asitti immoo dararaa hedduun irraa ga'amaa jira. Maaloo hin dhufinaa. Hin dhufinaa biyya ormaa. Hin dhufinaa. Biyya keessanitti qaansiraa hojjedhaa. Rabbi jornaataa hojjedhaa. Jornaata nu guyyaatti birrii 1000 ta'aa jira. Isa hojjedhaa. Maaloo isa hojjedhaa. Asitti dhuftanii lubbuun keessan darbaa jira. Namni amantan singanaa jira. Kan foon keenya nuuf hinnaanii alagaan nuuf naati amma micayyettiin Joordaan keessatti dhaanaa jiranii birrii 200,200 kaffalii jedhanii hin hoogganni. Anuu duwitii godheera viidiyoo ishee ganniin galakkistee akkatti himmaa miti dhiiga ba'aa jirti. Maaloo uummata koo wal jalatti ilaala. Maaloo warri ganaa hin dhufne jettanii yaaddanii hin dhufinaa maaloo gubaa malee homtuu hin jiru biyya ormaa keessa. Garbummaa ta'uu malee homtuu hin jiru. Daa'im toggaa lamaa namaa ajajjiteesse. Ilmaan keenya dhangalaasatu hojjenna. Yoo asirratti suuraa gallakkisnee gammannee waan jiraan isinitti fakkaate hundumtuu badaa garaa qaba. Hundumtuu gubaa qaba. Hunduu boo'issa qaba. Maaloo batalee biyya Joordaan keessa dhufina. Nuuf kan nuunee hin jiru biyyi hunduu biyyi tokkuma ishiin Arabni Arabuma. Araba caalammoo foon keenya nu nyaachaa jira. Dhiiga keenya nu nyaachaa jira. Iddoo dhugumaan nuun baata. Shamarran የመዳም ቅመሞች እንባላለን ሁሌ ማለት ነው። በሁለቱ ቋንቋ ነው የማወራው ዛሬ። ሼር አድርጋችሁ ገና ለሚመጡ አረብ ሀገር ለማምጣት የሚመኙ ልጆች ጋር አድርሱልኝ። እንዳትመጡ። ስግደት ከባድ ነው። ስግደት እሳት ነው። እንደ እሳት እየተቃጠለ ነው የምንሰራው። እንቅልፍ የለንም። የምንሰራውም ትርጉም የለውም። ባዶ ነው። መጨረሻችን ቡትቱ ብቻ ነው። ልብስ ብቻ ነው ስራችን። ስንት ዓመት ሰርተናል። ምንም አላተረፍንም። ቤተሰባችንን ያጥፉብናል። የምንወደው ሰው ባላችን ሁላችንም በሁሉ ነገር ተጎድተናል። በእኛ ተማሩ። ያው ጆርዳን ውስጥ አንዷ እየተሰቃየች ነው። 200,000 አምጪ እያተባለች 24 ሰዓት እየመታት ነው ቢሮዎች። የሚመቱት ደግሞ የኛ ልጆች ናቸው። የኛ የሀበሻ ልጆች። ለምን እናንተ ደማች አይደለች? ነገሽ እህትሽ ምንድነው የምትሆነው? ነገስ አንተስ ወንድም ብትሆን እህትህ ነገ ምንድነው የምትሆነው? እባካችሁ እንተባበር። እባካችሁ የአረብ ሀገር ስቃይ ይቁም። እኛ የችግራችሁ ጊዜ ብቻ ነው የምታስታውሱ የመዳም ቅመሞች እያላችሁ፣ ግን ለእኛ ማንም አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው። baay'ee namatti tolu. Uummanni kun uummata astanaagaajii wayim Awurooppiyaan keessa warra hojjetan xiyyaara keessa keessummeessitoota xiyyaara keessaan seenaa akkuma kiyyaaf kecha kana mana madaa'imni hojjechuu deemu jechuudha. Okay, bareeda namatti tola. Tisheertii adii uffatanii jalaan gurdii biraa yookaan immoo surree jalaan immoo caammaa maachii yookaan adii adadaasii waaw bareeda. Labaasi isaanii kazaan baak shaantaa qabatanii qum qambaa
Wayne kuni formula warra jensoonni itti nama baay'ifatan akkaatti nama gaggeechina akkanatti waan bira dhufan keessummeessinee akkaatti bareechinee ergina jechuudhaaf tarii uffata kanas isaantu bitaaf mallaqa isaanumarraa fuudhaniiti kanuma isaanii keessaa uffanni akkanaa isiniif qophaa'a kun akkatti isiniif qophaa'a jedhaniiti uummata biyya keessaa baay'ifachuudhaaf jechuudha baasuun nama dhibu uummanni immoo erga bahee booda maalirra akka gaanii maalirra akka jiran wallaaluudha jechuudha. Ijoolleen kunoo deeman kallattii mana hojii galuu dhiisuu danda'u. Hin galan. Ijoollee baay'eetu sagalee naa erga waan ta'eef ijoollee baay'een keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti jiran baay'ee kan rakkatan kan nyaanni hin jire bilbila irraa fuudhanii inumaayyuu kan biraa immoo biiroo keessatti kan rakkatan 6-4-5 hojii kan hin galle. Akkasii akkitti kara biyyaatii ala baasan waladda akkatti achitti itti himan even siyoosii yeroo banatan yookaan immoo yeroo leenja'an jechuudha an achitti baratanii leenja'a sunii fi yeroo biyyaan ala ba'anii mana madaamii seenan walitti dhufu jechuudha. Tokkoffaa irratti meeshaan isaan ittiin hojjetan sun kan achitti baratanii waladda ta'a. Amalli namaa afaanis haaraa ta'a. Ijoollee kanaaf jeeqamanii jeequmsa guddaa keessa seenu jechuudha. Warroonni gara biyya alatti bahuudhaan deemtan kana laaltanii keessa hin amansiisina. Hundeemi haala bareedaa kanaan deemtanii achitti waan bareedaa arguu dandeessu waan ta'eef. Wantoota baay'eetu jira. Ulfaataadha haalli isaa. Hin dhufinaa isiniin jechuu hin danda'u. Maaliif hin dhuftanii isinis hojjetachuu jijjiiramuu hawwii qabdu waan ta'eef garuu immoo keessan akka isinitti suuraa kaastan akka itti ammaa sirraa argaa jirtan kana miti jechuudha. Akka itti sirraa mul'atu kana miti. Isaan amma gurguratanitti biyya keessaa biyya alaatti hanga gurguratanitti bareechanii ergani. San booda ejensiin sun immoo madaamsatti deebisee gurgurataa jechuudha. Keessan amansiisaatii waan miidiyaa kanarra jiru otoo hin laalle keessan hojjettuu namaa ta'uu dhaqxu afaan haaraa nama haaraa mana haaraa waan hunda haaraa sinti ta'a itti baruullee dadhabuutu jira akka itti bartaniif keessan amansiisuu qabdu jechuudha rakkisaa akka ta'e akka itti qalal godhan isinitti himammite jechuudha akka itti amma isin uffachiisanii qawwee qambaa walitti hundufu kana amma fudhattee galtuutti lafa goote uffata biraa uffata akka kanaa jenni kun gaariidha. Akkatti barsiisuun uffatuma kanaan akka dhufan gochuudhaan kan inni isa kanan deeggara jechuudha. Uffata hojiiti waan ta'eef. Kanaaf san booda immoo gorsa kanan isin qabu ijoolleen keenya biyyarraa baatanii gaafa iddoo hojii geessan ka ofii keessanii karoora hojiis baafatu isin boruuf jijjiiramna akka jirutti akka boru jijjiiramtanii nama guddaa taatan sammuu keessanitti hima namni isin hin goyyoomsine. Hojjettan xiqquma dhuftan qilleensi Itoophiyaa keessaa haga tokko qola keenya kan hin gurraaseessaa gaafa alatti baan immoo aarii madaamii ho'e biyya kanaa maalii wajjiniin isin affeelee qola addaattan inni sun isinitti waan toleef miti jechuudha. Inumaayyuu hir'inaaf rakkina qaama keessan irra ga'uurraan kalarii keessa jijjiirrattan malee nuyi Afrikaanota jechuudha gurraacha. So gaafa akkasitti jettanii suurarra godhattanii uummatatti tolee bilbila bitachuu jira, feesbuukii banachuu jira. Suuraa sanarra godhachuu jira nama haaraan fagaa haay jedha. Ishii haay isiniin jettu isaan isin nyaatti balleechaa warra nama dhufee haay isin wal baruu barbaadu. Keessattuu dhiirri biyya ormaa qalee isin nyaata waan ta'eef sirriitti dheecha hojii keessan bichaarratti ija keessan hojii keessan qofarra godhaati gara biyya keessanii gala. Biyyarraa baatanii gaa'ila dhaabbachuu dhiira walitti dhufuu dhiira heerumuu tasuma sammuu keessanii fidina. Hinduutu du'a baay'ee du'a irra deebitanii duutu jechuudha. Reeffi keessanii hanga badutti hanga laatta'amutti gahaa jechuudha. Kana qofa isinitti maal. Ejensoonni katti uffata akkatti uffisanii sarara galchanii maal jedhan kun waan biiroo kan immoo baankii or supermarketu anaazar wajjuu jirami hojii biraas hin hojjisiisan itti fakkaatin mana namaa hojjechuu deemtan. Mana namaa hojjettan immoo bu'aa baay'eetu jira. Bu'aa baay'ee kan isin hin beekne jechuudha. Uummanni ganaa dhuftanii kan ijoolleen immoo tiktokii jalatti argamtan koomentii irra jalatti yaada keessan ibsaa fi gorsa kanatu jira jedha ibsaa fi isiniin jedha. Turtii gaarii naa tura. Warri qambaattan bagana gaan dhuftanii kanaafuu itti baraan jedha sammuu keessan amansiisa. Yoo sammuu keessan amansiisuu baattan hin jeeqamtu gara murtoon taane fudhachuutti deemtu waan ta'eef. San booda jarrachi isin erganii dhimma isaanii hin qaban isaan.
warra biirootti maaluu rakkadhettanii bilbiltan bilbila sirratti cufu. Yoo maatii sun biirootti sin deebise hin qaxaqaxamtu hin dhaanamtu. Kanaaf gajjedhaati hojii keessan ofuma keessanii of baasa karamtu na baasa. Amansiisaan tokkoffaa manni namaa rakkisaa akka ta'e biyyi namaa rakkisaa akka ta'e haadha biyyi ormaa akka kan keenya ta'an isinitti himuu jaalladhaa. Turtii gaarii fayyaa nagaa naa ta'a. Warri immoo viidiyoo biraatti nan dhufa.